ko. Devi te bariroro of kopesi akero. Garmam to. Guys, amma dabili. Amma dabili. Rachu muchal ko dirafu. Male asura faniti mo. Guys, amma dabili. Dakas pokore nakka gudi nangone push. Dua sagal. ماشي نركب يا ابدي سوري كوي ننجا دوا سقل ارغاسي نركب دوا سقل براتانا جدا كل تربة ماشي أفرتمي أفر ماشي صديتمي سقل ماشي صدومي سقل سبونتو شوا كاردي بريدي بدكو ارغيتيتا أمس كومنتي نشوفها جدا أني واتكو كنا من بيكو كنا من بينمتي إيش شوا أنجم كدو كنا بريدي بدكو ارغاميرا سبونتو باغا ماتي داسي ابيسي داسي كونا ابيسي كان ساولم سبونتو شوا أماني وبلسه كنا كاما شانتاني شغودا بس شيء غدا يوكم غدا نيولي مواني كاردي بريدي بابو تبارتالا يوكم شاني أولي مواني مو كما سكودا نيجا ديتيمو كاردي بريدي بابو تا أنا براتوتا كاردي بابو تجرا نقول تبري ورّي تجرا نفقوتا كبار والله نانغوتا والله نانغوتا أما نانغوتا كابيرا كان جلو دكيسا دولي أبادي باغايس أكاد نغوني لازيكو أبتا برسوم والكنا ما أنا كبوز بيتو تاب guys tap كاردي كونو براتوتا في وده كيسا فدا براتوتا مسكينة براتين بيتو بولي سو بولي تي براتين بيتو يرو براتا جرو كاردي بيتي إن شاء الله سكريتو بيتشون نورا كيساتري كنا براتا بيكا كنا يا ربي براتا كذا مسكينة رنا بوسي كانوا يبسو كان دسيكو يبسو يلا guys tap دسي بولو كتشون نكتينا دسي أباتي أباكو قفن كنا ما تكوميتي فولو كذا دسي فولو كذا أذكر في الميلاد ولا تعيشنا في النكو علمنا مهيبر باون بالا ما تزعج guys double deal ibas adis darbadati kuma kudan galla sana boda kardi bri ila amma kuma gal tari jawada kardi bri na barandara tantang ni woyim ibba gutta te bashannan baratan mati jati da wala bara rakata kan mati tiri wanda wala tun kamne fay jira jolle badi yafa al jolle badi yate embarade gatran beta mansur قاترة mansur gatra den tetati إيه مالا تشيندا gatra اللي بابوري نتشيندا نمتي مال بس الله kardi bri bago pesi bas ostro guys ababo torba just gift Lumena Mansuri, ababo torba guys, ababo torba. Baratota kardia gunu. Share gola undatu. Kota baratota Zubair. Allah. Wow, thank you so much Lensu Guys, ababo lama. Ababo lama. إبرو متوال أما من نشنفتو ناجي thank you ناجي Abe. thank you ناجي thank you بلي Amaria guna. thank Amaga you. da bisa dimba jabana. thank you on devil بس وسترو Bitanin yung guni ramana jabada. بس وسترو Devil guys. مبارك ناو ما Nakaba. ما شنف على بي Jabada. متو ينسو هذا Guys, موبايل kardi wala chibuta chukam wala chibuta chukam. Guys, tap double thank you Double. سلام salam. thank you bro بس Guys, وسترو Namdi bra. متبازاو Kulen go kami. بس وسترو Guys. متبازاو بس وسترو Dirani. thank you so much Diran. Badirota na manjabe Mansur. Allah. no Mansuri. Kundiba. Nanawata kundiba. Dirunya namdi. Nanawata Mansuri. Bamoto awatanya. Mato amsar gibi. كوي جنا منصور؟ دلك كوي تاوك Bamoto amsanji. Bamoto awatanya. دسي كوني منصور. جنا يشيلال أزنو كولي متى يشيلال كوي جنا نوكو Mansuri. Kundiba nanawata. Challi stay.
Masur di mana wato? Lian cakun. Dhibba lama dhibba. Di bahasa mana kan? Cimira mungkin semua berbadu. Eesh ziban galchesh. Waslato tak gutaul akan barat tona jara nakero warra kenyati. Nguti jallu medi. Mala basa. Keti obola keti. Amma warila kosa barestanu. Eeggannoon barreessa nan cufa maaliif lakkoofsa yeroo argitan tiktookiina jalaa gubata maaliin taphadha kanaaf amma hiikuu bani qophaa hiikeerala kan nama beekuu kan namni kan hiriyaa kootiin guutuan Desse. kan hiriyaa kootiin kan nama beekuu guutuan barreessaa amma 150 nalana nan gaafadha barreessa kan hiriyaa kootii kan nama beekuu hin guuchisiisu dhagaala wallaggaa yaadi kala gargadee dhaaba Nattimi. duwwaa sagal 13 13. 52 Eesh. 85 Eesh. 54 obboleewwan keenya lakkoofsa dogoggoraa yoo kennitanii nama biraa bira deema kanaaf xumureen jira wallagga kan jettu adda baafadhuu qaqqabuusa 13. 85. 84. eeyye Bileen siyaasaa kun tokko taannuuf tokkoffaa dhugummaanuu amma maaliif waraanni kun tokkoffaan gaaffinan silaa obboleewwan kiyya warra duraaniitiif qabaachaa ture tokko maaliif waraanni kun ni injifata. Bakki waraanni faannoo amaaraa ijoollee kaleessa hidhatti achi deebisuu ofirraa maatiin keenya dhunurraa dhumee ayyooleen keenya akkatti qalamtee waraanumti kun immoo mormi isaarraa qitee eebootti fadhifamee samaa'itti ol qabame alaabaa lumuutiin bira kaa'ame sun waraana kan ofirraa achi deebisuu dhiise waraana mootummaa injifatee gana 4 kiloo seenaa laata tarii gaaffiidha kun ni seena yoo ta'e rabbi isaa milkeessu numa jedha fixadheen fixeer inni seena yoo ta'e rabbi isaa milkeessu jedha hin seena yoo ta'e immoo inni lammiilee nagaa maaliif sababa jiraatiin harca'a kan jedhu tokko gaaffii kiyya guddaa Ijo boleh wakin orang durani tu gafi pun ini tu orang ni tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gafi Mukhtar manaf di sama fi kotin de bisen de gara gafi kotin kan gara dim. Rakkoon qabu yoo deebistee deebisiitu man bira kutiitii achumaan gaafii kan kubbee nooti shoorti nu godhu. Okay, Mukhtar gaafin kee yaanni kee bareeda garuu nuti kan walii hubachuu dandeenyu. Okay, nuti kan walii hubachuu dandeenyu amma waa'ee paartii keessaatti ofan right wanta ta'uu qabu. Ifmana godhu waan tokko qabdii tokko qofa. Si deebisa. Nageenyi Oromiyaa waaraa keessatti dhufuu danda'a. Achuma irratti nu dubbatu. Nageenya Oromiyaa akka itti dhufuu danda'uun empire yoo sirraa hin alatti malee nageenya dhufuu hin danda'u. Sirnoonni itti gaafatame yookaan sirnoonni kaleessa poeshinii ture yoo deebi'e nageenya dhufuu danda'a. Sigalee nageenyi sirna wareegama lubbuu kanarratti sirna heeraan ala sirna ittiin bulmaata sirna deemokiraasiin yoo hin jiraanne yoo ta'e sirna barree keessatti nageenya abadan yoomiyyuu hin deemu. Kan achitti qaba gaafii keetiif jechuudha. Waa'een dhimma paartiidha. Har'a dammoo hawaasa dhumataa jirudha kan isin dhumachuu kan nutis dubbachuu qabnus kan nutis haasa'uu qabnu kanatu. Waa'ee paartii waa'ee waraanaa kan jettu kun har'aa miti oboon kaleessa jira mootummoota kaleessa mallas keessa jira sirna isaanii achi waggoota 50 ol kan jiranidha. Sigalee oboo kalee oboo har'aa bakka jettu kun yoo bakka kalee bakka har'aan sun isaan oboodha kan nuti ispeenu kan ispeenu jechuudha. Gaafii keessi deemsa gaafii keeti. Laala gaafii keeti. Waa'ee paartii gaafatte gaafiin kan kee waa'ee paartii irraa miti waa'ee hawaasaa yoo ta'e waa'ee hawaasaa dubbadhe dhiitiin dubbadhe waa'ee paartii keessaa haasoftee dhuftee bara. Miti ani yoo gaafii kan kee keessaa bahee jiraadhe gaafii kiyya dhiise gara yaada kootitti hin deema sii dhiisa. Gaafiin kan koo deeggartoota waraanaa bilisummaa Oromootiif kabajamaa jaallatamaa kan uummanni Oromoo jaallatu. Uummata Oromootiif diina Oromootiif miti kan uummata Oromootiif gadi ba'e qabsaa'aa jiru kana kan uummata Oromootiif jecha gabuu bulaa jiru kana adda bilisummaa Oromoo kan hoggaa meeqaan dura hundeeffame kana jechuudha hoggaa dheeraadhaaf hoggaa 45 deemaa jiru kana dhuguma jalqaba Oromoodhaaf yoo hundeeffame hoggansi guyyaadhaa hoggansa sanarra jiru akka ilaalcha kootiitti karaa maqee jiraan jedhu tokko maaliif yoo jette addi bilisummaa Oromoo gaafa ijaaramu
yoo akka Abiyyi Ahmad Oromoodhaaf walii galle waan tokko shakkii tokko malee ilaalchi isaa dogongora ta'u malee walii galle kanarratti shakkiin hin jiru. karaa maqeewwatu Muktaar ifa godhi karaa maqeewwatu akkamitti dubbii lafa karaa maqee asitti obboleessu akkasitti tolu tanaa saara badaan akka kootaa isaa hin jiru akkasitti atis fudhachuu danda'u siyaasaara malee. Abiyyi Ahmad erga Oromoo ta'e Akkuma mormii jalaa Oromoo fakkeenyaaf haa jedhu. gabaabsifadhu Muktaar asitti hin deddeebiin. Addi bilisummaa Oromoo wanni karaa maqeeratiin jedhee deebii isaan kennaa jira. Wanni karaa maqeera hoggansi yeroo ammaa siin jedhu addi bilisummaa Oromoo ammallee Oromoon hin jaalladha. Anis nan jaalladha. Yaamni kun nuuf hundeeffame nuuf gadi bahe. Garuu ilaalchi hoggansi yeroo ammaa irra jiru nama Oromoo tokko aangoo irraa buusuudhaaf hoggansa Tigraayiin akka mar'atu hin eeyyamu. Akka ijaarsa dhaabichitti ijaarame ganamaa sun jechuun hin eeyyamu fakkeenyaaf dhugaadha dhaaba kana keessatti hayyoota gameessa gurguddaa biqilatti dhabnee jira. Oromoon dhabuu hin danda'u dhaaba kanan jaalladha. Garuu hoggansi yeroo ammaatiif hoggansa sanarra jiru karaa maqee jira. Amma kana irratti dubbachuu jiru gaafiin kiyya kanatti amma maallee tokko dubbattee gaafeessii deebiseera jettu an gaafiin kiyya maal hin beektaa? Waraanni adda bilisummaa Oromoo waraana federaalaa kana injifatee yaada sana kaayyoo sana galmaan ni ga'a yeroo ammaatiif bulee oolee gahuu danda'a garuu yeroo ammaatiif hin ga'a yoo ta'e rabbi isaa gargaaru haa jabaatu. Hin gahu yoo ta'e immoo sababii isaatiin lammiilee nagaan qe'ee qabeenya ooruu isaa keessatti maaliif dararamaa kana hayyummaadhaan beekee gowwaa ta'uu dhiisee maaf akka lammii kana lubbuu isaa baraaru irratti mootummaan dirqama isaa qaba biyya sana keessa abbaa fedhee haa ta'u mallas boolla jiru sana illee utuma ta'e bakka sana yoo jiraate biyyatti mootummaa irraa qabu sanarratti naannoo sana biyya isaa sana keessa kabachiisuu dirqama qaba waan ta'eef garuu waraanichi uummata isaa lammii isaatiif beekuun maaliif uummataa yaaduu dhiisee dararaa kana sababa isaatiin uummanni rakkoo kana hunda argaa jechuudha. Yoo immoo kana rakkoo isaa beekee waraanichi kun akka lammiileen kun nagaa argatan yoo godhe garuu uummanni sun nagaan jiraachuu qaba. Kana gochuu qaba sila. Sila nageenya Oromiyaa keessatti dhufuu danda'a jira garuu kana irratti kana gaafiin kennee jira. Muktaar baryaanni kan kee maal seeta dhugaa rabbi mee anarra ifa gootaniif yookaan namoonni biroo yaanni kun yoo ifa isiniif ta'e an ifa akkasiif hubadheessiif deebisa. Ummata miti kalole hawaasa kanaa miti kanarras aarsaa kafale yookaan kan lolaan ture kan wareegamni kan kafalame isaan kan lolan isaanii miti kan aarsaan kafalaman isaan seera kam keessatti qote bulaa hawaasa maatii hawwatii keenya keessatti lolliin jira yoo ta'e sansitu beeka. Dirree waraanaa keessatti waraanaadha wal keessummeessuudha malee miskiin akkanaafsi heera kam keessatti lubbuu namaa kan baasaa jedhu sirnoota ittiin bulmaata heeras yoo beektayyuu ta'e jechuudha. Sirna ittiin baara isaanii kana yoo ta'e jechuudha. Lubbuun namaa eenyuyyuu tokkodha akka itti ilaalamu. So har'a waa'ee qaama waraanaa miti. Waraanni har'aa miti kaleessas jira. Jaarraa nu duras waggoota dheeraa jira. Kaleessa maaliif mootummoonni kunniin akka har'a uummanni kunniin itti fixuudha biree hawaasa kan. Waa'ee waraanaa miti dhimma rakkoo keessa uummata Oromoo keessa jiru rakkoo saniidha malee qote bulaan gabbayee lolle maatiin gabbayee lolle hawaasni gabbayee lolle kan manni irratti gubamu kan adda isaan deebanii kan ajjeefan kan qabeenyi isaanii saamamu kan lafti isaanii saamamu isaanii miti ka gabbayee lolle. Sigalaami dirree waraanaatti waraanni yoo wal keessumas I don't care isaan rakkoo hin qaban. Ka isaanis nutis rakkoo hin qabnu ebaluu kennatu akkas ta'ee isaaniif sagalee taanee beena guyyaa tokko gabbaanee uummata oobuu jennee ooboof jennee gabbaanee sagalee ta'aafi jennee iyyinee fi beena nuti beeka. Har'a immoo kan dhukkubsachaa jiru kan madaahaa jiru warroota dirree waraanaa dhaqee miti yoo dhaqanis sunniiniif hin wareegame jenna malee lolanii aarsaa kafalan jenna malee akka gabaabsaati yaada irratti walii galatti haasaa kanaaf iddoo sanii Muktaar waa'ee waraanaati yoo guyyaan carraa rabbi geesse hin bilisoomne yoo jenne bilisoomuu dandeenya sun akka rabbiitti aarsaatti kafalaman hin beekamu jechuudha. Gaafii tokko naa deebisee gaafii tokko itti qaba. Nama narra beeku jira keessa haasa'uu danda'a obboleessi keenya gara Toomiyaan affeertee fi gaafii tokko si gaafadha. Waraanni sun achi keessa naannoo sana keessa bobba'ee jira. Guyyaa torbii lama sadii hin duratti qawwee ol qabanii uummatuma gabaa keessa galanii weeddisanii naannoo kana bilisoomsineeru caasaa mootummaa balleessineeru anamma obboleessa kiyya wanni itti naa beeku qabdu guddaan an uummata kiyya lammii kiyya haadholii abbootii kiyya dhumeef gadda guddaan natti jira akka nama sadeetti gammadeetti na fudhatin an deeggaraa mootummaati miti an garuu akka lammii Itoophiyaatti akka saba Oromooti uumama tokko waan sana bakka bu'ee rakkoo naannoo sana jirurraan dubbataa jira malee waan akka bakka bu'ee siyaasaa
akkasitti nafaamin jechuutti barbaadetan. Garuu wannan si gaafadhu gaafii gabaabduudha. Namoonni narra beekan hedduu jiranii haa dubbatan. Wannan si gaafadhu waraanni torbii lama moo sadii hin duratti naannoo sana waraanni adda bilisummaa Oromoodha. Qawwee ol qabee gabaa keessa galee weeddisee isin asirratti warra deeggartoota isaa taphachiisaa ba'e sun torbii lama sadii hin duratti. Isaa uummata keessa akkasitti galee taa'u kana anuma gaafa kana jedhu rakkoon uumamu miti. Mootummaan maal godhu kan biyyattii mootummaa qabdi seera mataatii danda'ee qabdi. Akkamitti naannoon sun nagaa argatti jetteeti sammuu kee kana seeffamtee jettamee tokko kanaan. Sii deebisaa kan Muktaarinatu deebisaa dhiifama tokkummaa biroo dhugaa qo'e Muktaar ummata kanaa miti si ibseen jira ummata kanaa miti ka waraana kana gabbayee lolee hawaasa kanaa miti dura yaada hubadhu iddoo san waraanni bilisoomsuun dirree san irratti alaabaa dhaabbate dirree san irratti alaabaa dhaabbate akka fedhetti caffare waan fedhe gochuu danda'a waraanni waan barbaade hojjechuu danda'a heera ofiitti yookaan sirna ofiitti isaan yoo dhufan jechuu akka ofiitti mirga isaaniitti ummanni sun yookaan koottaati as dhaabbadhaati isin bilisoomsine nuun jedhaa hin jenne waa hubadhu wal hubachiisuun irra gaariidha. Har'a koo barra kawaata kan beekne kan waa'ee siyaasaa keessa hin beekne kan waa'ee siyaasaa irraa quba hin qabne miskiina daa'imman boru biyyattii keenya kanaaf egeree ta'an biyyattii keenya kana guddisanii kan har'a bakka bu'anii karaa maleedha itti wareegaman kana har'a namoota boru jijjiirama guddaa gochuu danda'an kan itti dhabaa jiru nuti bara. Tokkummaa gaaffii Muktaariifan sii godha dhaggeeffadhu gaaffii isaa tarii irra keessa qaqqabe ta'e gaaffiif deebii isaa wal keessan sii dubbadha dhaggeeffadhu wal tokko daqiiqaa tokko achii ka'ee nama biraa galchite obsitu okay. Inni Muktaar jedhaa jiru waraanni adda bilisummaa Oromoo eega naannoo sana to'atee jiraate haala kamii qote bulaa keenyatti ga'amnii fi qalmiin suni ga'eedha. Innoo jira innoo biyya sana to'ataa jira naannoo tokko keessa hidhannaan tokko akkamitti dhufee waan kana dalageedha. Eenyutu itti gaafatamaadha. 100% kanatti fakkaata. Kan inni nama deeman. Gaaffiin isaa isa kanaadha. Kanaafuu innoo addi bilisummaa Oromoo naannoo sana eega deebisuu dadhabeedha. Tokko gaaffiin isaa inni guddaan. Kun immoo akka kootti akkanatti fakkaata miti? Muktaar kana jennaani qotee bulaa sana keessa eega galee inni adda bilisummaa Oromoo waraana sana dhaabbate ani yeroon kan itti gaaffii isaa hubadheetanii keessootti hubadheesitti maa jedha tokkummaa sii galee kanaaf ilaalchi jiru jechuudha akka deebiitti anaaf jechuudha akka dhuunfaa gootii sittan hima ani achiinis deemii asiinis deemii waraana adda bilisummaan deeggaraan an kitta kootiin mormii sarraa qaba deeggaraadha san an akka bilisummaa na beekte obsituun kanarratti kanaa jennaani mormii guddaan immoo adda bilisummaa Oromoo irraa qaba akka nam tokkootti jechuudha akka waan an deeggaru Oromoon gaafa tokkummaa isaa jabeessu bara 1914 eegalee haga bara 2018tti hummachiisee ummaticha tokkummaadhaan gaagaamaa akkanan jenneen bilisoomsee fidee diina kana ofirraa dubbisee kaase. Amma garuu Oromootu Oromoo nyaataa jira. Oromootu Oromoo qabaraa jira. Oromootu Oromoo sirbaa jira. Oromootu Oromoo irratti sirbaa jira. Kana waan shakkii tokko of keessaa hin qabnu kan. Sababa tokkummaa dhabuuti kaa. Sababni tokkummaadhuma dhabame bara. Kanaan dura tokkummaatu jira. Bara alagaan dhugu. Amma immoo tokkummaa dhabe inni kaanii. Anyway, wanti xiyyeeffachuu qabnu diina keenya mo'achuu dhabuudhaan kun nurra ga'eedha nu keessa. Diinni keenya eenyuuni hundi keenya. Obsitu annan deemafani karaa nagaa jireenya gaarii waraannis ta'e Oromoon galma isaanii isaa ga'uun isiniin jedha. Nagaan naa turi. Maaliifuu murtee keessan yeroo murteessitan tokkummaa irratti murteessaa. Galma bilisummaa xiyyeeffannoo tokkummaa Oromoo irratti murteessaa adeema. Ciao. Muktaar deebii kan keessi kennan gabaabatte jechuudha. Dhossuun gatiin qabudha na dhaggeeffatu.
dubbatteer taatillee nu dhaggeeffatu yeroo tokko carraa nu kenniiti. Hin dubbanne hangaafii Muktaar deebise malee yaadni koonaa. Dhim dubbattaa yaada kan kee gaafii Muktaar irratti jechuudha. Adda baasee sitti ma wal dhossuuf osoo kun gaarii Waa lama tuudha yaabali wakii. Gaafiin kee waa lama tuudha. Gaafiin kee isii mata irratti yaada kennuu ka'attuu fi gaafii tokko na biratti kan hafte. Biyya sana keessatti mootummaa biyyattiin Itoophiyaa jedhamti. Paawura sataatu mootummaa diktaatera sataatu karaa kamiinuu mootummaa qabdi mataa isiitti seera mataa isii danda'e qabdi. Mootummaa biyyattiin sun jechuudha. Seera mataa isii danda'e erga qabaatte rakkoon tokko naannoo isaatti ergaa naannoo Wallaggaatti ammaa kun argame. Miidhamni kun guddaan kun argame. Kan argamte gadi nafitti dabaleessa. Dhiira talaa dhufee rakkoo kana diinni alaa dhufee sababii garaagarummaa paartiilee siyaasaatiin warra ammaa achi keessa jiru kanaatiin egaa rakkoon kun argame. Erga rakkoon kun argame yeroo mootummaa waan kana seera kana kabachiisuudhaaf itti gaafatummaa waan qabu jechuudha dhugaadha. Nageenya lammii isaa eeguudha. Yeroo mootummaan seera kana kabachiisuudhaaf itti deemutti inni silaa lammii sanarraa naannoo sanarraa dhalate. Jecha kee gaafii keessi deebisaan. Maaliif beektaa? Dhiifamallee naa godhiiti. Tokkoffaa Wallaggaa ummata cubbuu dhaamee dhugaadhaa dhaameera. Eenyu dhaye yoo jette mootummaadha. Maaliif dhaye yoo jette sababa shanee kana barbaaduuf rukute biyya kana. Sigalee mootummaan jechuudha. Sababa ummata shanee kana barbaaduuf rukutuun mootummaadha immoo dogongora isa dhumaati. Maaliif jennaan shanee yoo barbaade mootummaan akka nam tokkootti marii dhiyeessee fi waamee gara mariitti galchuu qaba malee biyya san cubbuu waan beekne rukutuun kun dogongora mootummaati. Akkas jennee of amansiifnallee akkas jennee fudhachuu qabnallee. Isa tokko lammaffaadha.